arsii baale kana hundaan namni irratti fixaa jira. Jimma seenaa maal qabdi, arsiin seenaa maal qabdi, gartee harar seenaa maal qabdi, wallagga seenaa maal qabdi jedhani seenaan qabdu kutaan oromiyaa 10 takka. Mee atoo akkam jettee ergaa tana hawaasa keenya warra sooshaal miidiyaatiif dabarsita? Rakkoon akkanaa dhukkubna kana irra caalaan Naayiroobiitti fuudhamee inni kaan Awustiraaliyaatti galee inni kaan Awurooppaa dhaqee inni kaan Ameerikaanis hin jala dhaqee malee biyyi keenya nu nagaa qabna. Iyya baalee maali waaqoo guutuu Jeneraal Huseen Bonee bar gaafa gaara seenu baaleedhaaf hin seenne bar mirga amantii kootiitiif minga sabooma kootii barre an dhiibamee jennaan ani bari ummatuma keenya bar mirga amantii mirga waa hundaa mirga namoomaa ittiin kabachiifachuuf kan hin barbaadu bar sababni gaafa ummanni keenya cunqurfamu amantii wajjin cunqurfamaa beekadhu maaliif jennaan irra caalaa Oromiyaan kuni dhibba keessaa 51.6 Oromiyaa keessatti argama uummanni Islaamaa uummanni laa ilaaha illallah jedhu jechuudha. Gaafti nuti anjimma ani naannoo akkanaati jechuu ammas jaarraa 21ffaa keessa kana dhaloota dhaalchisuudha haasofnu jechuudha. Ammallee hawaasa wallaalaa hawaasa amantiis hin beekne hawaasa gaaginas warra waa kana haasa'uun jedhamu hundaa miti beekadhu. Hawaasa namoomni isaa si dhibuu dhiisee naannummaan isaa si dhibe eeganni ta'e jechuudha. Hawaasa gandatti gale jechuudha. Inni sun filatameeti Arsii ta'e, filatamee Harargee ta'e, filatamee Jimmaan ta'e jechuudha gaafa dhalatu. Yookaan immoo filatamee Jaappaanii ta'e jechuudha namni sun. Namni Rabbiin sagantaa ofiitiin gaafa argamsiisu bakka argamsiisuu fi ati amma fakkeenyaaf kan Abbaa Jamaal abbaa kan keessan irraa sheeka sanarraa dhalachuu barbaaddee hayyamsiifatteeti miti kanatti dhalatte yookaanis immoo Harargeetti dhalachuu barbaaddee yoo hayyamsiifattee ta'e waan akkanaa haasa'uu dandeessa. Yoo immoo kaayyoo Rabbiitiin dhalatte ta'e immoo bakka barbaaddeen si argamsiiseera. Roorroo uummata keenyaa wanni nuti irraa kaasuudhaan kan guyyaa taa'amnu bar hawaasni sabni 80 yeroo tokkummaa Itoophiyaa tokkummaa biyyattiitii fi ka'u wajjiniin jira. Yeroo waahiin Oromoo ka'u hunda fuula sitti guura sii galtee sababa uummanni kun dhibbeentaa keessaa 50 ol uummata kana ta'eef jecha malee immoo kaleessa diinni irratti hojjete laawwanni isin beekuu qabdan. Akkuma diinni kaleessa nurratti hojjete ofirratti moonuu moo hojjechuu jechuudha. Gaafa ati an Harargeedha jedhee dhimmi Ilubbaa Boor si yaachisuu dhabe. Inni tokko immoo Baalee ta'ee dhimmi Walloo isa yaachisuu dhabe. Dhimmi sabaa biraa isa yaachisuu qabe. Asteenyee Boormaadhaa. Asteenyee Hindiidhaa falmaa. Waahiin Wallaggaa waahiin eessaa si yaachisuu gaafa dhabe. Namooma keettuyyuu shakkiin qaba jechuudhaan ofumaa kan kootiif iyyuu jechuudha. Namooma keettuyyuu nan shakkaa jechuudha. Namni gaafa nama ta'e dhimma namoomaan sirratti dhufu yoo si yaachisin, dhimmi saboomaan sirratti dhufu yoo si yaachisin, dhimmi amantiin sirratti dhufu yoo si yaachisin, namooma kan keettuyyuu nama shakkisiisa jechuudha gaafa sana. Kanaaf warri dhukkubni akkanaa biyya keenya nagaa jirra. Alhamdulillaahi takkaawwan akkasiisaa sittiin ka'u. Yoo ka'eesi dhukkuba isin biraa dhufeetiyyuu biyya keessa galee biyya keessa jira naannoo tokko tokkotti mul'ata natti fakkaata. Keessatti naannoo tokko tokkotti numa mul'ata. Naannoo hunda keessa bira hin jiru. Dhukkuba feesbuukiin amma eegalte tokko ammas dhukkuba feesbuukiin jalqabde naannoodhaan waamanii wal arrabsu. Namana eenyuun isii moggaase ati naannoon kan kee Jimmaa jedhe yoota kiflaa garii tokko yoo godhanne amma maaltu maal ta'a gaashii. Gaafa kiflaa garii Harargee baha gaafti nuti cabnee jenne jechuudha. Akka diinni nuu baase Minilik biyyattii kana gabroomsuuf bituudhaaf maal godhe Harargee jedhee Harargee kiflaa gar jedhee maqaa biraas itti baasee lammaffaa ofiin arrabsinu shawaadhaan maqaa baase shawaa kiflaa gar jedhee baadiyyaa namana kitaaba tokko kan Haayile Sillaasee keessa maxxanfame kifilii 4 Hibratasab timirti jettii beeyte gaafa sana maal godhe sitti fakkaata የአርሲና የባሌ ብሔረሰብ ኑቲ የሮጥ ጥቆሰ ብይ ጊዜ ደርጊን ዱፌ ጀዱ ኪታበ ከና አማ ዮኒ ኢንሻአላህ ተዓላ ዋኤ
gartee gandummaa tanarraa Ustaaz Raayyaan nu ibsuu jira inshallah gama xumuraa kaane inshallah yoo irra jiraatee mee dabarree daqiiqaa muraasa booda inshallah xumurraa sagantaa tana kutaa lammaffaatiin yoo rabbi jee Ustaaz Raayyaa qabadheetiin isiniif deebi'e kan ta'u inshallah warri nu hordoftanis galatoomaa Ustaaz Raayyaa kallattiin irra jirta. الرابع فكاتا وبلجن كي رب سبحانه وتعالى وندخينا ورب سبحانه وتعالى إيمانا فيان وآخنو وان هنگام ما حاسوين خانا خيسات إن شاء الله تعالى يدو غوريس نوفل شاعران ودوران سننجا يون غرتي أستاذ رايان رجراته irratti kan ol deebisnu taata raayyaa deebitan maashaallah mee itti fufaa sagantaateen inshallah gabaabsinee yoo rabbi nu fadhee umrii sinii kanne fayyaadhaan iimaanaan walitti deebina bi'iznillaahi mawla جزاك الله خيرا إذا نمني قندم مرة أيادو سبب مرة أيادو أمانتيني سينجلة بيجنس بيومني سينجلة إسني إسانجلة وانته أمانتين كان كي أمانتي شعوبا وقبائل اللي تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتو أو برتك بتشو برتين دقتين جتشو رماني جني ركوبا نيروبي دافورا من نيروبي رمتينو لسانو أكيد إسا واسك نياتي يربينو ففجيسو ركومني أتباها تليت أتكابا تكيب بجرمو على رانو تسنمالي بيجكين كيسا أكوما ديكمو dhibeen harargee ilu baaboo dhukkubsa wallaggaan dhukkubsa dhibeen wallaggaa ilu baaboo dhukkubsa boorana dhukkubsa gujii dhukkubsa dhibeen biyya guraagee keessaa dhibeen biyya silxee keessaa dhibeen walloo keessaa dhibeen biyyootii adda addaa biyyattii kana keessaa namoomaa walitti saboomaa yoo dhiibne bar namoomaa walitti hirmaanna amantii walitti hirmaanna waan hundaa walitti hirmaanna bar kanaaf warri kun dhibuu rabbi isin of oolchuu rabbi isinii fadhiisu rabbi isinii faaraaramu of barbaaddadhaa jechuun isaanii dhaama fajazakallahu khairan ربي سبحانه وتعالى سر رجالته وان قام مانو جتورو خيتيف بايه غلطومي استاذ راجا غافي دفه جرا سرتي استاذ راجا مالي في غرتي فيلنو تنرتي نوفين غرتي نرمانه خنجو اسني جرا واي سياسات انا خيسا استاذ راجا سينو دا فاويني قبا خنجو خنرتو غافي نسندي بستان مالي استاذ راجا يونا دغيسن ان شاء الله وبلينك إن شاء الله مي بودرت إن شاء الله نشيدا إساس أنيس قرتي تك وارا نوجا إن شاء الله نموتو قرتي إتب وارتني يوني في خنجرات تي يو خانس إن شاء الله كتالا مفاقوني بإذن الله مولا قرتي رايا خن قد ديبس نتاك إلا سبري دارتي خن ولد ديبنو جي رمضان خيس ربي سبحانه وتعالى نوها قولون جا أستاذ رايا نولين جرتني أو بلجن كي شبكاتو الراباسين سيا ربي سبحانه وتعالى كلن سبيتين ياتي تو كنا أبصنا مبرسيسا إن شاء الله مي أكسمتينو أبصا يو خان جراتو تي سلام تافي دعاء رانا نوت أمرو إن شاء الله يو خان غرتي كومرشال